Kun tamsaasa Finfinnee Maltiimiidiyaati. Hordoftoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya marsaa intarneetii yuutuubii fi feesbuukiitiin hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaa isin qaqqabu. Akka mul'atan. Roobii Amajjii 12 bara 2022. Oduu har'aa kan isinitti himu ana Daanaa Tasfaayiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Hidhaatii hiikamuun obbo Jawaar Mohammadii fi qondaaltota siyaasaa biroo uummata biratti gaaffii kaase. Rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa hundeerraa furuuf himata hidhamtoota adda kutuun barbaachisaa ta'e argamu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksise. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu dhimmoota torbee kanaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa laataniiru. Mootummaan himata lammiilee hidhaa jiranii adda kutuun biyyattiitti nageenya buusuuf faayidaa guddaa qabaachuu ni amana jedhan. Himanni kun adda cituun rakkoolee hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee biyyattii furuun ijaarsa sirna dimookiraasiif wabii uumuu ta'uu fi birmadummaa Itoophiyaa itti fufsiisuuf shoora olaanaa qabaachuu isaa Dr. Laggasaa Tulluu eeraniiru. Galmee himannaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Iskindir Naggaa adda kutuun uummata isaan duuba jiru hubannoo keessa galchuu ta'uu kan kaasan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa kun itti dabaluudhaanis marii biyyaalessaa hunda hammate gaggeeffamuufis qooda olaanaa qabaachuu isaa tilmaama keessa galchuun akka ta'es ifoomsaniiru. Himati namoota galmee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran akka adda citu kan ta'e umurii fi fayyaa isaaniin walqabatee ta'uu Dr. Laggasaan himaniiru. Oduu keenya biraatiin Oluseegoo Obasanjoon Maqaleetti maluun hoogganaa Tigraay waliin mari'atan. Gaanfa Afriikaatti ergamaan addaa gamtaa Afriikaa Oluseegoon Obasanjoo waraanni kaaba Itoophiyaa ji'oota 14 oliif adeemaa jiru akka goolabamuuf fala dha'uuf kibxata Maqaleetti malaniiru. Pireezidantiin Naayijeeriyaa duraanii kun wal waraansa kaaba Itoophiyaatti gama tokkoon humnoota mootummaa federaalaa fi deeggartoota isaanii gama biraan ammoo hidhattoota Tigraay gidduutti umurii waggaa tokko oliif adeemee fi gaaga'ama guddaa hordofsiise karaa nagaa xumura akka argatuuf yaalii godhanitti fufaniiru. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa Oluseegoo Obasanjoon rakkoo naannicha keessa jiru furuuf kibxata Maqalee akka turan ergaa tiwutira isaanii gubbaatti maxxansaniin ibsaniiru. Obasanjoon rakkoo siyaasaa fi jeeqama gaanfa Afriikaa keessa jiruuf furmaata karaa nagaa fiduuf jecha Maqalee ture jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. Dubbii himaan TPLF kun Obasanjoon imala Maqalee isaanii kanaan hoogganaa Tigraay waliin dhimmicha irratti mari'achuu isaa malee odeeffannoo dabalataa hin kennine. Oduu biraatti yoo ceenu nageenyaa fi duudhaa wal kabajuu babal'isuuf waliigalteen mallatteeffame. Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dhaabbilee amantaa Keeniyaa waliin waliigaltee nageenyaa fi duudhaa wal kabajuu naannichatti babal'isuun itti dandeessisu mallatteessan. Waliigaltichi dhimmoota nageenya fiduu, finxaalessummaa ittisuu fi kunuunsa qabeenya uumamaa biyyoota lamaanii irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallattaa'e ta'uun ibsameera. Itoophiyaatiin barreessaan gumii dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa Lubni Tsaggaay Taaddalee fi barreessaan gumii dhaabbilee amantaalee Keeniyaa Ismaa'eel Abdurrahmaan waliigalticha mallatteessaniiru. Sirnicha irratti kan argaman walitti qabaa gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Abuna Georgoroosii fi walitti qabaan gumii dhaabbilee amantaa Keeniyaa Joosef Moote gumiin biyyoota lamaanii hojii guddaa waliin hojjechuuf gargaara jedhaniiru jechuun sabaa himaaleen mootummaa Itoophiyaa gabaasaniiru. Haleellaan samii irraa raawwatame lubbuu galaafate. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay magaalaa Maayitsabrii jedhamtutti gaafa dafinoo haleellaa samii irraa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 17 kan du'an yoo ta'u hedduunis madaaniiru jechuun aangooti naannichaa fi taajjabdoota ijaa waabeffachuun hojjettoonni gargaarsaa lama Rooyitersiitti himaniiru. Mootummaan biyyoota gamtoomee naannichatti sabaa himaaleen dhibuu isaaniitiin gabaasaalees ta'ee lakkoofsa namoota du'anii mirkaneessuun kan hin danda'amne ta'uu ibseera. Lolli kun atattamaan akka dhaabbatuu fi gargaarsi namoomaa barbaachisaan akka kennamuufis dhaabbati mootummoota gamtoomee kun gaafateera. Gaafa jimaata darbee buufata naannawwan namoonni naannoo Tigraay bakkeewwan garaagaraa irraa buqqaanii keessa jiraatan irratti haleellaa humni qilleensaa mootummaa Itoophiyaa raawwateen namoonni 56 kan du'an yoo ta'u 30 ammoo madaaniiru. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden wiixata darbe sababaa haleellaa humna qilleensaatiin miidhaaf rakkoo namoota nagaa irra ga'u ilaalchisuun muummee ministeera Abiyyi waliin mari'achuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa dhimma haleellaa Maayitsabrii kana ilaalchisuun ibsa kenne hin qabu. Qaamoti hundinuu seerota mirgoota namoomaa idil addunyaa kabajuun dirqama isaanii akka ba'an waamichi dhiyaate. Dubbi himaa mootummaa biyyoota gamtoomanii kan ta'an Isteefan Dujaarich ibsa gabaabaa tibbana Waashingitanitti kennaniin lolli Tigraay keessaa akka dhaabbatuu fi qaamoti hundinuu seerota mirgoota namoomaa idil addunyaa kabajuun dirqama isaanii akka ba'atan jechuun waamicha barreessaa olaanaa
dhaabbata mootummoota gamtoomee irra deebiin dhiyeessaniiru jechuun Reuters gabaaseera. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin haleellaan qilleensaa naannoo Tigraayitti raawwatamu lammiilee nagaa irratti kan xiyyeeffate miti jechuun irra deddeebiin ibsa. Oduu keenya alaatiin Sudaanitti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa hojiiwwan mootummaa ce'umsaa milkeessuuf gareen gorsitoota ariitiin akka hundaa'u gaafate. Sudaanitti ergamaa addaa Koomishinii Gamtaa Afrikaa kan ta'an Mahammad Balaayichee miseensa mana maree birmadummaa Sudaan kan ta'an Shams Aldiin Kabaashii waliin wal arganii mari'ataniiru. Marii isaanii kanaanis haala rakkoowwan waldhabdee siyaasaa ittiin furuun danda'amuu fi adeemsa haala mijeessummaa mootummaa gamtoomee keessatti dhimma ga'ee qaamolee naannolee ilaalchisuunis mari'ataniiru. Ergamaan addaa Koomishinii Gamtaa Afrikaa kun maricha booda haasaa taasisaniin mariin kun Sudaan keessatti tasgabbiif nagaan akka bu'uuf daandii kan saaqudha kan jedhan yoo ta'u, tattaaffii bu'uura siyaasa jijjiiramichaa bal'isuuf taasifamu akka deeggaranis ifoomsaniiru. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun har'aaf jenne kana fakkaata. Waan hordoftaniif galatooma.